Hashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onnerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Ammas viidiyoon makalaakkaan Itoophiyaadha. Yuunifoormiin addunyaan ittiin isa beeku uffate nama nagaa uffannaa siviilii uffatee jiru dugdaan cibsee ableedhaan mormasaa yeroo gorra'u mul'isu bahee dheekkamsa jabaa uumee jira. Viidiyoon miseensonni makalaakkayaadha nama siviilii gorra'an miidiyaa hawaasaarra naanna'aa jiru kan nama suukanneessuudha. Akka dhaga'ametti ammoo bakki wanni kun itti raawwate Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaadha. Ganda Dibbisaatti kan raawwate hoggaa ta'u dilbata darbe gaafa muddee 11 bara 2022 ture. Namni Oromoo raatee kun ammoo akka itti qabame shaneedhaaf odeeffannoo geessita jechuudhaan shakkiidhaan bosonatti ammoo gargeessanii erga gidirsanii booda ammoo albeedhaan qalanii jiru. Akkuma viidiyoo san irraa mul'atutti namni gocha gara jabinaa ilma namaa miti bineensaaf immalle raawwate sun ammoo erga ajjeesee boodas quufuu dhabee albeedhaan ammoo qaama du'ees yerootu mul'atee jira. Namni qalame kun nama siviiliidha. Uffata siviilii uffate hoggaa ta'u rifeensi isaa dabee yookaan ammoo guduruu miti. Oromoon kaabaa kibbaan lixaa bahaan qalamutti jira. Oromoon lafa qofa dhabaa kan jiru otoon taane har'aan tana guyyaa adiidhaan morma isaatis dhabaa jiraachuun ifatti mul'atee jira. Sirna biyyaa amma gaggeessaa jiru keessatti taateewwan suukanneessaan hedduun baatii tokkotti ilmaan Oromoo irratti raawwatamee jiru uummata Oromootis akka malee mufachiisee jira. Waraanni mootummaa biyyaa Ahmadii fi humnoonni fannoo finxaaleejii Amaaraa Oromiyaa bakkoota garagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboon loluudhaaf bobba'an ammoo uummata Oromoo qulqulluu gubbatti badii tokko malee gocha suukanneessaa raawwachuu itti fufanii jiru. Kunis ammoo dheekkamsa jabaa uumuudhaan torbaanotaaf hiriirri guddaan guutuu biyyattii keessattuu Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa kan ture ammallee otoon dhaabbatiin itti fufee kan jiru hoggaa ta'u viidiyoo yeroo ammaan tanaa nama ajjeesanii morma yeroo isaa mul'isu kunis uummata Oromoo biratti mufii guddaas uumee jira. Gocha kana ammoo raawwachaa kan tures humna mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaatti bobbaase irra ittisa biyyattiidha hoggaa ta'u kan kanaan dura ammoo Wallagga Bahaa keessatti fannoodhaan raawwatamee fi kunis tokkuma ta'uudhaan mul'atee jira. Torbaanota kana qofa keessa ammoo humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadii fi finxaaleeyyii Amaaraa Oromiyaa bakkoota garagaraatti Oromoota qulqulluu gocha suukanneessaa gubbatti raawwataniin hedduu isaanii lubbuu galaafatanii kumoota dhibba hedduutti kan lakkaa'aman ammoo qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqisuudhaanis qabeenya uummata Oromoodhaa barbadeessanii hanga haadha ulfaattis otoo lakkisiin ammoo haadha ulfaatis ibiddaan gubanii ulfa garaa baasanii jiru. Morma muruu qofa otoo hin taane kan ammoo Oromoon keessaa fi alaan tokkummaadhaan falmachuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromootis ergaa jajjabduu dabarsaa jiru. Humnoonni finxaaleeyyii fi raajaan ittisa biyyattiidha Oromiyaa keessa galee uummata Oromootiif naatoo kan qabne ifatti mul'isaa kan jiru. Viidiyoowwan yeroo garagaraatti gocha suukanneessaa namoota nagaa gubbatti raawwatu morma yoo muruu fi akkasuma immoo qawweedha yeroo shanuu fi namoota lubbuun keessa jirtu ibiddatti qabuudha yoo fixus kan mul'isaa jiran hoggaa ta'u ammoo kun uummata Oromoo biratti dallansuu guddoo uumuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo uummata kana keessaa hin bee saba Oromootiin bakka bu'a jiruu fi biyyattii gaggeessaa jiruuf ammoo gocha suukanneessaa finxaaleeyyiin fannoo Amaaraatii fi humni raajaa ittisa biyyattiidha Oromiyaa keessatti raawwataa jiran kanas dhaabsisuu hin dandeenye. Mootummaan Abiyyi Ahmad bakka nun bu'u jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessa yeroo ammaan tana uummanni Oromoodha mormii isaanii dhageessisuu kan itti fufan ammoo Oromoon cufti shanee akka ta'ee fi ABO shaneen ammoo Oromoo akka ta'e mootummaan Abiyyi Ahmad nuuf mirkaneessee jira. Maqaa ABO shanee joon ammoo namoota nagaa akka ajjeesaniif humnoota isaatii fi finxaaleeyyiidhaafis ammoo ajaja kenneefii jira. Akka isaan saba kana lafa qofarraa buqqaasan osoo hin taane ammoo morma isaanii illee muran mootummaatu hayyameef jechuudha. Yeroo ammaan tana cunduura naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Abiyyi Ahmad gubbattis komiin gurguddoon ka'aa kan jirtu. Oromoon keessaa fi alaan tokkummaadhaan gocha kana ofirraa qolachuu qaba. Gocha kana ofirraa yoon qolanne ammoo waan isatti as deemu fudhatee morma isaa dhabee buluudhaafis of qopheessuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi alaa ergaa jajjabdus dabarsaa jiru.
Lola guddaa torbaanotaaf Oromiyaa keessatti adeemaa jiru mootummaan naannoo Amaaraa humnoota isaa kuma 20 ol dhabee akka jiru kan himamaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa waraana bilisummaa Oromoo fi humna addaa komachaa jiraachuu isaatu himamee jira. Humnoonni keenya mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaadhaa deeggarree Oromiyaatti bobbaafne aboo shaneedhaan guutumatti barbadeeffamee jira. Humnoonni harka laatanii fi booji'amanis tokko toon hafin waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii jiru jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa komii gurguddoo dhiyeessaa kan jiru. Raayyaa ittisa biyyattiitii fi humni finxaaleeyyii fannoodha Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaatti torbee lama oliif lola guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa wajjin gaggeessaa ture guutumatti barbadeeffamee jiraachuun himamee jira. Lolli guddaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo fi finxaaleeyyii gidduutti gaggeeffamaa kan ture. Wallagga Bahaa dabalatee amma Wallagga Lixaatti bakkeewwan garagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii laaleessaa humnoota kanneen gubbatti fudhateen guutumatti humnoota kanneen barbadeessuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachuudhaan hidhannoowwan garagaraatis irraa booji'ee jiraachuun himamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaan tana humnoonni keenya mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa deeggaruudhaan Oromiyaa keessaa immoo aboo shanee balleessuudhaaf bobba'an guutumatti humna shiftaa aboo shaneedhaan barbadeeffamee jira. Hedduun isaanii dhumanii jiru. Warri madaa'es immoo kan fayyuu miti. Humna kana immoo guutumatti balleessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa humnoota naannoolee ollaatiif waamicha gochuu qaba jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa akka dubbataa jiruu fi humni isaanii ammoo Oromiyaa keessa gale guutumatti barbadeeffamuudhaan kisaaraan guddaan isaan irra geessee jiraachuun himamee jira. Humni fannoo kanaan dura mootummaa Abiyyi Ahmadiin naannoo Tigraayitti bobbaafamee uummata Tigraay balleessaa turee fi lixa Tigraay ammoo guutumatti dhuunfatee ture. Yeroo ammaan tana lola kaabaarraa deebi'ee Oromiyaatti kan gale waraana bilisummaa Oromootiinis adabamee jira. Humni sun ammoo akkuma Tigraayitti gocha sanyii duguggaa raawwate Oromiyaattis Oromoota ammoo lafarraa balleessuudhaan lafa isaanii irraa buqqisee ummaticha ammoo boquu isaanii gaccabsuudhaaf haleellaa gubbatti kan jalqabe. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kanaaf obsan qabnu lafee keenyaa fi lafa keenya dabarsine diinaaf laannu jechuudhaan raayyaa ittisa biyyattii dabalatee humna fannoo Amaaraa finxaaleeyyii guutumatti barbadeessee humna addaa dabalataa torbaan darbe keessaa immoo Wallagga Bahaa Amuurutti bobbaafamanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn konkolaataa 21 guutumatti barbadeessee jiraachuun himamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa akkanatti hafuun qabnu humna kana guutumatti balleessuu qabna. Humni har'aan tana fannoodhaa fi humna addaa naannoo Amaaraa rukutee boru ammoo raayyaa ittisa biyyattii guutumatti rukutee balleessuu danda'a. Humni kun ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa qofaaf otoo hin taane naannoo Amaaraatiifis yaaddeessaadha. Tokkummaadhaan kaane gubbatti duuluu qabna jechuudhaan waamicha dhiyeessullee ammoo mootummaan naannoo Oromiyaadha. Waamicha kana fudhatee humnoota naannoolee bira afeeruu baatullee itti qophaa'aa jiraachuun isaa kan himamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo gama isaatiin lola gurguddaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dabalatee finxaaleeyyii Amaaraatii wajjin bakkoota garagaraatti gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddoos gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Kaleessaa fi har'aan tanas raayyaa ittisa biyyattii dabalatee humnoota wal makootaan Wallagga Bahaa fi bakkoota garagaraatti barbadeessee turee fi kanneen ammoo booji'es kan mul'ise hoggaa ta'u booji'amtoonni hedduunis ifatti mul'atanii jiru. Raayyaa ittisa biyyattii dabalatee humnoota finxaaleeyyii kanneen waraanni bilisummaa Oromoo WBOn akkamatti kan rukute humnoota kanneenis akka malee naasisee mootummaa naannoo Amaaraatis muddamsuu hamtuu keessa galchee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa illee shakkii guddaa akka qabuutu himamaa jira. Humnoota kanneen nu gargaaranii balleessinaa jechuudhaan harka lafa jalaatiin nu gaafate humnoota keenya nu harkaa fixaa jira. Akka naannoon Amaaraa daangaansii hin qabannee fi akkasuma humni fannoodhaa ammoo daangaa naannoo Amaaraa kana booddee tiksuu hin dandeenyeef jecha humna keenya shaneedhaa fi humna addaa waliin itti bobbaasanii fixan jechuudhaanis komachaa jiraachuun isaanii kan dhaga'amu. Bilisiginnaan damee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa ammoo walitti diinoomaa jiraachuunis himamaa jira. Dhugumatti humna keenya humni addaa Oromiyaadha. Aboo shanee wajjin ammoo yoon loliin mootummaan naannoo Oromiyaadha waamicha nuuf godhe humnoota naannoolee biraatiif illee waamicha godhe aboo shanee akka balleessuun duuluu qabna. Kun ta'uu baannaan ammoo shira nu gubbatti hojjetanii humna keenya nu harkaa fixuudhaaf jecha humna deeggarsaaf Oromiyaatti galchine nu harkaa fixan jechuudhaanis komii gurguddoo dhiyeessaa kan jiran ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota finxaaleeyyii kanneen ammoo humna addaa Oromiyaatii
wajjin rukutaa jiraachuus haga ammaatti hin beeksifne. Bakkoota garaagaraatti ammoo humni addaa Oromiyaadha hidhannoo gurguddoodhaan waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa akka turee fi hedduun isaanii ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadiin haleellaan qilleensarra irratti raawwatame Wallagga Bahaa keessatti akka dhumanii fi kanneen hafan ammoo waraana bilisummaa Oromootti harka laachaa akka turan ammoo kan himame. Mootummaan naannoo Amaaraa kanuma ragaa godhachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaadha humna keenya naannoo Oromiyaa keessa galee humna addaatii fi shaneetti bobbaasuudhaan fixe jechuudhaan komii gurguddaa dhiheessaa kan jiru. Biltsiginnaan damee Oromiyaa yookaan baxaaxinni Oromiyaatii fi Amaaraatis kokkee wal qabaa jiru. Maroon ammoo humnoota kanneen Oromiyaa keessa yoo galan balleessuuf akka jiru kanaan dura akeekkachiisaa kan ture. Diinni daangaa Oromiyaa cabsee seene lukasaatu cabaa. Akkasumatti illee ammoo qaamni Oromootti bu'ees gatii guddaa kafaluuf jira jechuun kan akeekkachiisee ture. Finxaaleejii warra Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa Oromiyaatti bobbaasee saba keenyatti buusees ammoo gatii kafalanii jiraachuunsaa kan himamaa jiru. Waboon tarkaanfii laaleessaa diina daangaa Oromiyaa irraa deebisuudhaaf fudhate kanaan guutumattuu mootummaa naannoo Amaaraattis muddamsuu hamtuu keessa galchee akka malee naasisee jira.